Alhamdulillah resultiin isinaan malaaltan kun eega dhiqadhe booda alhamdulillah rabbil aalamiin dhuga dubbachuuf xiqqishuu nama dhukkubaa wayita ofirraa harkistanii ofirraa qunciftanii xiqqoo wanni nama dhukkubuu qaba haa ta'u garuu hin argitan waan isinirraa ba'u dhoqqeematu fuula namarraa ba'a achi booda wanti isin dibattanillee gara qodaa keessan isa jalaatti taree isin fayyada so obsa yeroo gabaabaa isin gaafata. Sa'aatii haga fura tursiisa wanni ani isiniin himiniif akkuma fakkeenyaaf bakkeen jiru ho'aa dafeetiin hin goga isin immoo yoo qabbanaa keessa jiraattan dafee goguu dhabuu mala maaksimaam sa'a tokkorra sa'a lama akkasirra hin turu yeroo boqonnaa qabdanii mana jiraattan waan kana deed iskiinii ofirraa kaasuuf fayyadama akkana warra milaacii minaamunaa fi waan garagaraa sheef fuula godhu saniif kan irra filatamaadha tixaqamutti. kun eegadi qadhe booda alhamdulillah rabbil aalamiin irraa fayyadama fuula keessan qulqulleeffadha kireema garagaraatiin of hin balleessin eega dibattan booda akkana fakkaata haala kanaan dibattanii kaza wayita inni sirriitti gogee akka mukaatti akkanatti isin qaba innuu fuula agoottisanii eedanii ofirraa quncisuudha jechuudha kuna haa goguu qofa eegaadha kana argu jirtanii sirriitti inni gogee qofa ofirraa quncisuudha jechuudha wayita ofirraa quncisan san akka ofirraa quncistanii daa'ima yookiin waan wayii baalziiniif joonsanii daa'imaa fa'a baattan dibadda wayita san akka ofirraa waan jettanii jechuudha akkas kana wayita dibadde akkana jira ይመስላል ማለት ነው ወይታ ፍራ ቁንጭቶ ይኸው ቪዲዮ እንደራችሁ ባተሲኒፍ በልቻ እንደራተሞ አፋ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاليس سنرا فيمي سوري إفما نانتولي نام جوفني إن شاء الله تشالنج الرب يا سدفا مال تنادفه قداك نكنا همبنا يو قدانك نكنا را uriin jiraati yookiin qodaaleen dudu'aan jiraati wanni nu dubannu waan nu fayyannee fi har'a qodaa keenya sani quncifnee bannaa jechuudha. Silaa feeshaalii dalagadhaa isiniin jedha laakiin irra caalaan keessan feeshaalii dalagachuu waan hin dandeenyeef manumatti akkamii akka dalaynu isinitti argisiisa. Feeshaalii osoo hin ta'iin qodaa du'e akkamii ofirraa kaasna. Wantoonni qodaa du'e namarraa kaasan harcee shumburaatii haysaa wantoota akkanaa fi killeedha. Angaruu har'a wayin laxxafadheetiin ofirraa quncisa. Mee tartiibaanin maal akka fayyadamu isin argisi. Viidiyoo kana copy linkiin hin jiru miiriyaas namni haaraa taate subscribe godhi. Namni maatii taate like godhi. Namoota hiriyoota keetiif share godhi. Dhugumatti wallaahi fuulli kiyya jijjiirama guddaa qabe eega challenge isiniin waliin jalqabe jechuudha. By the way namni miidiyaa kanarratti ta'aa dalagu tokkoffaa irratti ofii isaatii fayyadama. Eegasii namoota fayyadama jechuudha. Ansaniin irraa baradhee har'a wantoonni ani fayyadamu waan baay'ee salphaa ta'ee fi obviously isin martuu argachuu dandeettanii inshallah dalagee immoo torbaanitti guyyaa tokko wanni kun kan dalagamu. Guyyaa tokko qofa fayyadamtan torbaanitti jechuudha. Guyyaa tokko lakkan fayyadamne. Laannahu wanni baay'ee nama dhukkubsa wayita quncisa waan ta'eef diingata qodaan namaa keessaa warri kireema halkanii dibattan. Qodaa keessan quncisi akkasin irraan kaan jasaan kireema halkanii waan hin dibanneefini in sodaadhu waan akkanaa kan garuu asumaan isiniif hima warri kireema halkanii dibattan attiddaaffaruuti kana barbaachisu maal isiniif fakkaata killee na barbaachisa asiin duraan killee adii qofa fayyadamaa ture har'a garuu killee hunduma fayyadama maaliifi killeen adiin akka malee intinaallo paawar Power guddaa qaba wayita namarraa qunca'u san power guddaa qaba so qodaa nama miidhasanii galee na miidhan asiin dura ka fayyadame xiqqoo na dhukkubse saniifin bicaan kun xiqqoo akka inni humna qabaatee akkasitti sirraan qunca'an waan godhuufini san maalidha intana dirrakutti killee takka fayyadama killee san immoo maal godhaa sirriitti waliin dhahaa jechuudha. Kilesani sirriitti tolchee waliin dhahaa inshallah moisturizer illee manatti akkam akka gootanii isiniifin himaa inshallah killee eega fayyadame booda maal fayyadama
buna daakamaa. Allahu akbar. Buna sirrii daakuu qabda. Sirriitti buna sirrii daakuu qabdanii kaza waliin dhaha. Sirriitti waliin dhaha. Warri takkaa fayyadamtanii waan kana feeshaalii kana fayyadamtanii hin beekne akkanuma fayyadamaa. Warri asiin dura qunciftanii ofirraa kaaftanii beektan immoo daa'ima itti dabalaa. ምክንያቱም warri asiin dura fayyadamtanii beektan just isinirraa qunca'eera wanni fokkotaa ta'e isinirraa qunca'eera just wanni maaf of eeggannamaaf goona amma jechuudha sirrimatti nu haa qulqullaa'uuf. Warri takkaa fuula keessa waan kana itti godhee hin beekne immoo sirri quncisee isinirraa kaasu daa'imni humna dhabsiisa akka daa'ima itti hin goone ishee. Ana asiin dura yeroo sadii maal fayyadameera. Killee waan biraatti waliin makaa fayyadameera. Daa'ima kuni saniifin daa'ima itti dabala. ምክንያቱም ofirraa kaaseera baay'een ture isin galee lazzaan ofirraatti akkanaan quncisne sodaate. Kazaan waliin dhoof sirriitti waliin dhoof sirriitti. Abshir anga xumuraa isin viidiyoo laala maraa dibadhee yogguu geesse akkamii akka fuula kiyyantiin ndaala isinii harkisiisaa. Wayita quncisuullee isinii argisiisa, wayita dhiqadhullee isinii argisiisa. Asaayyaachuu laakiin immoo viidiyoo irratti asitti hin dibadhu laannahu rifeensa qaccaa isin na mul'atu danda'a waan ta'eef sun intina adeelam ala qabbanin ishee lazaana. Viidiyoo illee dheeratu malee waan biraa waan takka illee isinii fayyadu asitti dibachuun kun kana. Amma mee as bira godhaa. Kazaan እንደዚህ አድርግና ይኸውና አያችኋ already ጥቁር ነው። then after እንዴት አደርጋለሁ አስረት ተከናወጣ just for 2 minutes or for 30 seconds just we stay just like this stay gonna kanumat yoni amala isin gubu ka qabatu taate yokin bobahu ka qabatu taate tin allergy wan sani qabdan fuula keessanii takkan diban yon mo normally ka tawtat that's normal amma mal barbaanna softy barbaanna jechuudha. Kana godha laalamma sirriina laal asii kanan godha akkanan godha kazaan sirriit akkana dibaa akkan sirrii diba eega dibe booda sooftii akkanatti itti fida kazaan sooftii gubbaarraan illee akkana godha fuula kee hunda akkana waliin beektaa jechuudha. Akkasii fuula hundarratti akkasitti dibattaa. Rizaaltii isaa isinii mul'isaa እንደዚህ ነው ራሱ akkanatti hin gogainu abeenu gogutti furraan baaftan. That's it. Dibadhee maal akka fakkaatu isiniif